Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota maatii Asad Faamilii. Kun barnoota sooshaal miidiyaa torbanii keessaa kan duraati. Barnoonni keenya duraa kan inni irraa eegalu bilbila irraati jechuudha. Namni tokko miidiyaatti dhufuun dura maal gochuu qaba? Namni kamiyyuu yeroo uumamu lafa kanarratti duwwaa dhufa. Erga dhufee guddatee booda barnoota isaa xumuree booda bilbila qabaachuu qaba jechuudha. Bilbila akkamii qabata? Bilbila akkamii bareedduudha? Bilbila akkamii tajaajila? Waan kana irratti xiyyeeffatu xiqqoo dubbannaa jechuudha. Daqiiqaa muraasa gidduutti waan kana gatiin isinii ibsu jennaan viidiyoo kana laayikii, mana kana sabskraayibii gochuun nootifikeeshinii sabskraayibii irra jirtu san oonii godhaa. Akkasuma gara teelegiraama keenyaatti illee dabalamuu hin dagatinaa jechuudha. Barnoonni keenya kutaa tokkoffaan bilbila akkamiitu bareedaadha? Bilbila akkamii irratti bilbila akkamii filannaa kan jedhu irratti xiyyeeffannaa jechuudha. Mee sirriitti hubadhaa. Sababni isaa bu'uura hojii dijitaalaa keessatti waan ta'e jennaan bilbila filattan sirriitti xiyyeeffannoo irratti gochuu qabdu. Fakkeenyaaf bilbila bituun dura maal ilaaluu qabdu? Tokkoffaa irratti bilbila bituun dura maal ilaaluu qabdu? Raamii yeroo hojii salphaa fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa irratti hojjetta ta'e hojii kee bareechee salphisuu danda'a. Raamii jechuun akka tiiktaaka yoo fayyadamta ta'e amma raamiin xiqqaa yoo ta'e biizii sirkatti ta'a viidiyoo keessaa si darbata viidiyoo si nuraabu. Kanaafuu raamii yoo xiqqate raamii 6 kaafnee filachuu qabna bilbila yeroo binnu jechuudha. Raamii tiiktaaka irratti sooshaal miidiyaa hojjenna yoo ta'e raamii 6 kaafnee 816 hidhamee jira raamiin. Itti aansuun istooreejii. Istooreejii yoo xiqqate 64 kaafnee filachuu qabna sooshaal miidiyaa irra hojjenna yoo ta'e jechuudha. Istooreejii 64 yoo dandeessan walakkaan giddu galeessii 128 istooreejii jechuudha. Sadaffaa irratti baatirii. Baatiriin maal inni yoo jenne fakkeenyaaf bilbila yeroo fayyadamtu baatiriin isaa gadaanaa yoo ta'e walakkaa isaatii fa'itti sirkaa fixaa osooti chaarjii rafitti fa'i keessee bira teessa sun immoo hojii kee irratti dhiibbaa guddaa uumuu danda'a. Kanaafuu baatirii yoo bicate bilbila baatirii filattanu 5,000 ta'uu qaba aampeeriin isaa jechuudha. Baay'eetu jira. Kunni 6 sanaa ol jiraachuu danda'a. Kunni 6,500 jiraachuu danda'a. Isin immoo hanga aqimii keessanitti 5,000 yoo dandeessan immoo sanaa ol hanga 6,000 jechuudha. Kaameeraa akkamii filachuu qabdu? Kaameeraa xiqqaa meegaapiksiliin isaa 13 hanga 48 gidduu ta'e filachuu qabdu. Yoo dandeessan yuutuubaa fi tiiktook hojjettu yoo ta'e meegaapiksili 50 yoo ta'e irra gaariidha bareechee jechuudha. Meeqaffaa irra geenyeerraa barnoota tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, afuraffaa, shanaffaa irra geenyeerraa jechuudha. Shanaffaan piroosesiidha. Piroosesii jechuun yeroo saffisa barbaade fakkeenyaaf bilbila ati bitaa jirtu san varziiniin isaa akkamii? Androidii akkamiiti? Saffisaan naaf hojjetaa moo tiiktookatti galeefaa keessaa bahutti daqiiqaa hanga kana tura waan jedhu irratti xiyyeeffachuu qabda. Pirooses gootee cheekaappii gootee ilaaluu qabda jechuudha. Ja'affaa irratti moodeela bara kamiiti? Yoo xiqqaate bilbilli ati amma fayyadamuu qabdu moodeela bara 23, bara 24, bara 25 yoo dandeesse bara 26 yoo ta'e gaarii bara amma jirrutti jechuudha. Moodelli isaa dulloomaa ta'ennaan bilbila durii ta'ennaan faayidaa hin qabu jechuudha. Yeroo amma dijitaalawaa keessa jirru waliin. Akkasumallee fakkeenyaaf bilbila raamii 6 dhumarratti bilbila moodeela kanaa eega filattee booda bilbila raamii 6 istooreejii 128 aampeerii 5,000 akkasuma moodeela haaraa bara kana ta'e hojii dijitaalawaaf iddoo tokko mijataadha. Sigarii fakkeenyaaf tiiktaaka hojjette viidiyoo adda addaa taffettee sooshaal miidiyaa irra hojjettee waa argachuu yoo barbaadde kun iddoo tokko mijataadha jechuudha. Eegantanaa booda maal gochuu qabda beektaa? Erga bilbila bitattee booda maal gochuu qabda? Tokkoffaa irratti paaspoortii hidhattaa. Eega hidhattee booda aappii barbaachisaa qofa buustaa antivaayirasii yookiin sekuriitii sirreessitaa baakaappii godhii jiimeelii akkamittiin wal qabsiiftaa akkasuma jiimeelii akkamitti kireet gootaa teelegiraamiin maali waan jedhu barnoonni tokkoffaan bilbila bitachuu kan ta'e jennaan iskaamiila bilbila bitachuu irratti erga xumurree booda barnoonni keenya ittaanu baay'ee babbareedaadha. Fakkeenyaaf paaspoortiin akkamii, aappiin akkamii, antivaayirasii yookiin sekuriitii, baakaappii, jiimeelii, kireet akkaawuntii, jiimeelii akkamitti banannaa, maqaa iimeelii keenya maal goonaa kun furtuu dijitaalawaa ta'e keessaa hin dagatin teelegiraamii fayyadamuu, chaayinaalii barnootaa, waa'ee
waan hin beekne irraa fagaachuu akkasuma iskaamii sooshaal miidiyaa kontaantii uumuu fooloowersii ijaaruu sana booda aadseensii maarkeetingii yookiin hojii onlaayinii irraa qarshii argattu iskaamii irraa of eeguu qarshii salphaatti argattan yoo jedhanii bilbila keessan keessa seenuu barbaadan waan akkasii xiyyeeffannoo guddaadhaan barnoota itti aanutti miidiyaansii dijitaalii bara waan akkasii barnoota itti aanutti sirrii xiyyeeffannoodhaan baranna. Yeroo viidiyoo afaan oromootiin hojjetamu baay'ee vaariyaaliin ba'u saniif xiqqoo gara duubaatti jenna. Namni immoo as taa'ee dadhabee yoo waa ittiin arganne faayidaa hin qabu. Isinii galee ani yeroo hunda utuun garaa kootti waan hin nyaatiin hin qabaatiin as taa'ee isinii waliin yeroo dubbadhu isinitti tola. Namni tokko ka'ee hojjechuudhaaf waan nyaatu qabaachuu qaba. Saniifuu viidiyoo kana hanga dandeessanutti hiriyaa keessanitti sheerii godhaa. Yeroo baay'ee viidiyoon afaan oromootiin yuutuubarraa waan argamu an afaan amaaraasuu danda'u bu'aa isiniif jedhee hiriyoota koo baay'ee waan kana irratti gatii rakkatanidha. Asitti isinii argamee isinii hojjetaa jira. Isin immoo dadhabbii koo ilaalaatii viidiyoo kana sheerii godhaa. Mana kana sabskraayibii laayikii gochuun namoota biraatillee sheerii godhaa. Barnoota keenya kutaa itti aanu waa'ee jiimeelii erga bilbila bitattee kaate maal gochuu qabda kan jedhu irraa jalqabna. Nagaya qabaadha. Sana booda waan guddaa waliin hojjenna. Kun Asad Faamiliidha. Yeroo gaarii.